Giddugaleessotni ispoortii magaalaa Adaamaa keessatti argaman hawaasa fayyaa qabeessa uumaa jiraachuu waajjirri dhimma dargaggoof ispoortii magaalichaa beeksise. Giddugalli ispoortii gammachiis sochii ispoortii garaagaraatiin hundeeffama isaa waggaa tokkoffaa kabaje. Giddugaloonni gosoota ispoortii adda addaa keessatti hirmaachuun hawaasa fayyaa qabeessa akka biyyaatti horachuu keessatti qooda olaanaa ba'aa jiru. Bu'uuruma kanaan giddugalli ispoortii ijaarsa qaamaa gammachiis magaalaa Adaamaatti hawaasa fayyaa qabeessa fi jabeenya qaamaa horachuuf qooda isaa ba'aa jira. Hojii gaggeessaan giddugala ispoortii gammachiisoo obbo Gammachuu Guddisaa akka jedhanitti giddugalli isaanii erga hundaa'ee waggaa tokko lakkoofsisuu ibsuun hawaasa fayyummaan isaanii eegame sochii gahoomina ijaarsa jabeenya qaamaa cimaa ta'e horachuuf akkasumas mul'ata guddaa qaban dhugoomsuuf ispoorteessitoota 200 ol ta'an leenjistoota bebbeekamoon leenjisuun gahoomsaa jiraachuu ibsan. Dirqama ispoortii hojjetuun dirqama qaba maaliif egaa kubbatti mana yaalaa dhaqurra odoo ispoortii hojjete garaagarummaa argachuu danda'a. Yoo namni fayyaasaa ispoortiin eeggate yoo ispoortii hojjete dee'uu xiqqaate guyyaatti daqiiqaa 30 ispoortii hojjete bu'aa guddaa fida. Ammas ka argaa jiru ka fidaa jiru kana nu biratti uummanni amma baay'ee tokko namni sukkaara ofirraa qabu namni dhiibbaa dhiigaa ofirraa qabu fayyaasaa eeggate karaa misoomatti bobba'aa fayyaa yoo qabaate misooma hojjechuu danda'a. Fayyaa yoo qabaates akka biyyattis biyyaafis bu'aa guddaa ta'uu danda'a malee namni dhibamaa ta'ee yeroo hunda qoricha fudhatee maal kana ofirraa balleessuu qaba ka jedhamu. Giddugala ispoortii gammachiisitti leenjistuun addee Shillimaat Sisaay akka jettutti lammiilee jabeenya qaamaa ga'umsaa fi fayyummaa isaanii kan eegamu sochii ispoortii yoo taasisan qofa ta'uu ibsuun faayidaa isaa irratti hubannoon hawaasni qabu fooyya'aa dhufuu ibsiti. ሰውነት ሲጨምር ፊዚካል ሲጨምር አለያም ደግሞ ጤና ሲታወክ ብቻ ሳይሆን ከዛ በፊት አስቀድሞ መስራት እንደሚቻል ስፖርቲስቶonni tokko EBS fi yaada kennaniin akka jedhanitti giddugalli ispoortii ijaarsa qaamaa akka biyyaa fi magaalaatti jiran muraasni jiraatus giddugala kanatti erga leenjii eegalanii qaamaa fi amalaan jijjiirama guddaa fiduun cinaatti dhukkuboota garaagaraarraa baraaramuu danda'u isaanii ibsan. Naannoo 8 hojjedhan jira jijjiirama guddaan fide qaama kootirratti jechuudha. Qaama kootirratti jijjiirama guddaan fide miilli kootilleen jilbi kootilleen dhukkuba tureyyuu amma akka barbaachisu socho'uu hin danda'a. Kanaaf jijjiirama bareedaa ispoortii walumaa galatti jaalalalleen jabeenya qaamaa qofa osoo hin taane jaalala tokkummaa waan ta'eef bareeda jechuudha. Namni hunduu hawaasni hunduu wal dhufeetoo hojjete kan jajjabeeffamudha jechuudha. Marattis hundeeffama waggaa tokkoffaa giddugala ispoortii gammachiis ispoortistoota leenji'aa jiran ijaarsa qaamaa fi ga'umsa olaanaa mul'isaniif waraqaa ragaa kennamuun sagantichi xumurameera.